ويا خيرا. أستاذ السلام عليكم قافيتكم قبان شي. عليكم السلام. أين يسقى شيء بكان سدي ستري. أوكي قالتهم أبانا قالتين بيكو أنا قافين كو تكشودا دبرتين مسلماتكو حركة شيتك إنسان أيوكا تشونيو غاريدا حركة شيتك إنسان برادة بلتي إتي سقدون وجون دندسي توكو لما فا دبرتين مسلماتكو hajjabattee fuula ishee kana jabattee surreedhaa fi shaamizii kaattee deemuu hin dandeessi. Lama gaafii sadaffaa nataa isheetti qaxxalattee nataa rabbiin kallaqe irrattiyyuu nataa biraa kallaqattee ittiin sagaduu hin dandeessi. Atamantiin kee maali? Musliima. Musliima? Eeyyen. Quraanatti namantaa? Eeyyen. تولي إرجما ربي سبحانه وتعالى قرآن كيستي ورا ربي في إرجما ربي الرب ورا قرآن تكوس ورا ربي تكوس بران تاينا يوسام براتي سال إسنو أكو مجرات لا جري براكن تاني الأوركي جرا مسلم ني قرآن ربي فرتو ده ما براتي نالجتي يو كان قرآن التمن تتاتي ربي تكامن تتاتي ربي ورا ربي سبحانه وتعالى الرب ستي ديمتني بران تاينا يو هنا جيفتينا يو أما جري حساب راجع مرانتي واي جرينيا واي نانو اسا مالي چال جتني نما نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الرب صبر هنتا اينا يو جري ربي نتي مجرا يو تي سانغرو سين ساكو مجران اكوان عرب ستني تي اتي قران كان مالبين فرن ما بجرا برا دايته تيس nama muslima baay'eetu garee shahaadaa achi deeme ta'anii fooloo yuufofuna fooloo gochisiifataa Mandeellaa qofaa miti garee shahaadaa jedhanii dhaqanii achi ta'anii ani fooloo kan gochisiifataa jiranu nama baay'ee mana kee kana keessallee eeyyuu jirutu jira amma tole abeet fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf yoo abidda gale waliin galta? No, hin galu. Waliin galcha. Garee shahaadaa si fi qudwaa ta'uu hin danda'u. Qudwaa kan siin ta'u quraanaaf hadiisa qofadha kan wanta hordofuudhaa dandeessu. Abbaan fedhe footoo garee shahaadaa qabatee yoo achi jala deeme ati jara hordoftee achi taa'uudhaan qabdu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan ergamaa rabbii isinitti kenne fudhadhaa waan isin irraa dhorkame immoo dhorkamaa jedhanii rabbiif ergamaa rabbiidha malee kan nuti hordofnu nama hordofnedha hin deemu. Saniifuu nama hordoftee gareen shahaadaa dhaqee dhaquu baate achi dhaquun barbaachisaa miti. Lammaffaa Ciisaa alayhi salaam yookiin Yesuus ilma namaa akka ta'e beektaa? Ilma namaa ta'etti amanta miti? Nabiyyiidha sallallahu alaihi wasallam nabiyyiidha jedheen itti amana. Gabricha rabbii akka ta'e sitti amanta Eeyyeen dhibbaan dhibbatti. Allaadhaan malee ittiin jira nabiyyiin bira Hin jiru. waaqni bira? Eeywa tole. Yaa jamaa mee wanna jedha akka jibdu saadhiistu sinitu waan afaan shira jiru wanneen naman kafarsiisnu nuti. Hin sobdi kiristaanan jedhan toofiin dubbattuuti. Munaafiqummaa immoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti maal inni jedhe kan fuula lama qabu rabbiin innal munaafiqiina fi darkil asfal jedhe. Munaafiqni namni asis dhufee achis fakkaateedha jedhu. Abidda keessaa kan warri kaafiraallee keessatti hin gubanne keessatti gubattii jedhe. Gaafa farhaan bira dhufte muslima fakkaattee gaafa kiristaana bira deemtee كريستيان برس غافر اكسما تاتا تانان اكو برير غما ربي صلوات ربي وسلامه عليه رفان ربي ورا كثرت ما جري قران ابو سبيتا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد لا والله يشهد ربي سبحانه وتعالى ورا اما جري كناب اتي يشهد انك لرسول الله ربين أتي الله توكر إرجما ربي توكر رجاهم با صبا دبّجوا سان الله دفني جبوا سان الله ماله هم بيك ربي سبحانه وتعالى منافقوني ورّي منافق أجر أمان كون غافة سبرا دفني إرجما ربي صلى الله عليه وسلم إني نبي توسا هم بيكنا إني نبي توسا تمنى سينجدو قرومو والله يشهد إنك لرسوله ربي نوات إرجما توكر رجاني با نبي توكر رجاني با garuu ammoo jarreen kun ni kijibu jedhe ilaali. Warra munaafiqaan jira muslima ta'e kan fuula lama qabu jechuudha. As fakkaatee achi kan fakkaatu sun hin kijibu rabbiin hin beekaa warra akkasiif ni jedhe. Warra akkasii kunoo وإذا رأيتهم تعجبك
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. الله ربي ما ورك تجيكم كافر فنمو منافقون يسبروا فنيجرني ما جرو. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأمني ساني هركاني ساني كو ستي تولا جري. وإن تسمع لقولهم حاساس أني كافر كيفتمو أفقلات تجرين أفانا معرفاتين أفقلات تجون أفهم مي فتي كان أصفت ويتي قابا سبرو رفن أكملي سيجاب سو أفهم مي فتي أصفت شنا كسيته إنه وري منافقوتات ربي سبحانه جرى كسيكون كأنهم خشب مسندات أكموك قال أبتو تيد ربي سبحانه وتعالى كثير ربك سنقول ربك سنقول يا كيسا آمين والمنافقون والمنافقات بعضهم لبعض يأمرون إلى ربي المنافقون قالتوا كوليد ما يريد جنان بالمنكر فوق تاكل يشعلوا وينهون عن المعروف قام بكم أن يجي نيجي يقربون كان أبو منافقون تاني منافق مرة في الجو يودمت yeroo takka ustaz نعم viidiyoo cufa daayirata sagalee keenyan kukkutaa jira akka malee kukkutaa jira viidiyoo أيه إن قاموا يا جماعة تاب قدام إن شاء الله دي إرجع ماتين رتورا كم دبشان اللين جاني جانا ساعتي مكتن سين يا جماعة والله زوري درن سين خير إن شاء الله ما هركز إنه كوا تاب وقولنا ما كانت ساعتي كورا مكتن يبرا سر مليون شن جاك إشتين تتوق ورا وانتي والتفنانو تيجي ما فانقوك نكان دبتاجر يا جماعة وين ما كلام ربي دبتاجر أسرت tole komantii ramee taap godha manni akka nurra akkisne nun jeeqne saniifoo maandeella rabbi munaafiqummaa irraa si haa tiksu namni waa sii godhullee namni sii kennullee namni sadarkaa kee ol fuudhulee gassi deebisu tokkollee dhugaa rabbii ani munaafiqaa miti jara kun hayyee eeggaa akkasiin taane jara bira teessee waan biraan haasa'ini alaa ana mala warra munaafiqootaa sitti munaafiqa siin hin jenne garuu akka jaraan ta'in siin jechaa jira gaafa jara bira dhayxee jaraan kolfitee nabi muhammadin arrabsiistee rabbiin arrabsiistee quraana arrabsiistee jara bira teessee quraana arrabsiiste hoo taate gaafa subtummoo lakkee rabbittii fi quraana rabbitti nan dhaman ergama rabbitti nan dhama kan jettu hoo taate munaafiqa taate jechuudha. Anta kaayitii rasuulas kan arrabseen beekuu rabbii koos arrabseen beekuu quraanas arrabseen beekuu garuu mana jara kana waliin nan deemaa mucaa biyya kootiiti nan beeka kan ollaa kootiiti nan deemaa gaafan illee deemuu inni na kabajaa nan kabajaanii bas wajjiniin kofallee eeyyuu sa'aatii dabarsine eeyyuu deemna malee takkaa waa'ee kana amantii keessa galee hin beeknu garuu gaafa ani mana keessan inni mana biraa garee shaadaa deemee akkasitti na arrabsan koomentiidhaan ati musliimaa miti ati kaafira ati maaluudha ati maalidha ati maalidha bakka koomentii jaraa laaluu na jibbisiise ana kun gaarii miti. Kun gaarii miti amma gaafii gaafachuun galee amma walumaa galatti gaaffii keessi hin deebisa gaaffii keessi hin deebisa. Itorkin Mandela Mandela abeet ilaali ustaaza sagaleen keessan badee ture. Natti bilbilamee ture dhiifama. Maal jechuu barbaadeen walumaa galatti obboleetti kiyya ati intala alalaqalli mataa kee miti nama bushuu dandeessu. Siqoo osoo hin taane ati namaaf fakkeenya ta'uu kan dandeessu umurii kanaan jechuudha. That means anis xiqqoodha jechuudha miti. Nama barsiistee nama karaatti agarsiistee wanna jechuudha yoo dhuguma amantii kee dhugaadhaan hubattee yoo bachuu baattellee nama amantii keetti qaxxalee taa'uudhaa qabudha. Maaliif jennaan inuma jiraata jireenya kee kana keessatti boreessaa akka deemtu rabbiin malee nam tokko hin beeku si galee garuu akkuma amma jedhame iyyuu fakkeenyaaf yeroo nagaa waliin haasamu nagaa nama naasamu nagaa nama naasa'in nama raacite jedhamu laakiin nama akkasiirraa moo fagaatame wayya maaliif jennaan nama rabbiin quraana keessatti maal jedha لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح القدس. دل ربي سبحانه وتعالى ماجد لا تجد قوما يؤمنون بالله أمة قومي توكو كان ربي أمنهن أرجتو نموت إرجما في ربين لولا رتبنا الربسن تكيسن أتي مسلمة قومي كيسة تكون أرجتو وسو أبا إسات اللي برا كان تاوميت أسفورين ولا دربدا وريوني كابدن أتو أبا سالته يوكا أبو ليس سالته utuu ilmoo saalletee otoo firoottan saalleteeti isa ollaa biyyaa mititi nama ergamaa rabbii fi rabbiin arrabsu namni muslima ta'e tokko jaalallee riyaa godhate wajjiniin hin taa'u jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Warri garuu warra akkamiiti jennaan laal sirriitti dhaggeeffadhu. Warri abbaa saallee ta'u ergamaa rabbii fi rabbiin arrabsinaan irraa baqatu. Haadha saallee ta'u irraa baqatu. Obboleessa saallee ta'u irraa baqatu. Fira saallee ta'u irraa baqatu warra akkamiiti jennaan قال وركتي كتب الله على قلوبهم ربين قلبي إسان الرتي ور إيمانا كتبه وأيدهم بروح القدس روح القدسين يمكن أفورا كل ور كريستانة جت أفورا كل كفاسون تاني نون ربي سبحانه وتعالى أفورا كل تاتين ربي سبحانه وتعالى جبس إيمانا جتشولا لال سجبس ربي سبحانه وتعالى afuran qabdan nu jetti warri kaafira kan akka keenya afura qabu nu jabeesse hin jiru sini gale sanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala si jabeesse gara deebii keetti sii deebi'a dhaggeeffadhu. Gaafin kee tokkoffaa dubartiin islaamaa tokko quba ishirratti qeensa dabalattee ittiin sagaduu dandeessetti dabalachuudhuma hin dandeessu ittiin sagaduu miti dabaluudhuma hin dandeessu jala muriti. Lammaffaa rifeensa ishiillee ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam warra kudhan abaaran keessaati isa tokko abaaramtuu yoo taate kana gooti rifeensa mataa ishiitti qaxxaltee ittiin sagaduu miti qaxxaluudhumtu haraama sana qofallee miti qindibi jechuun namoonni tokko tokko waan asitti faana nama beese'u waan asirratti bee qindibaa ibbaalam nyaaran jedhama waliddoo hidduu kanarratti kan bee kuni gaaxa waxxinoo intini yaallafa dimbarii kan darbe waan ta'eef ofirraatti ishee kan kaasta ilaa asirratti hosi bee yoo walitti ganaanya akka ishee kan adda wanni gochuu dandeessa garuu qindibii kan ila rabbuma sii kennee maqaan koo kun adda adda mul'atame asiin tokko jira walitti hin jiru tole ishee kana utuu fuuteeti ishee kana akkasittiin qat goote akkasitti goote akkasuma murte kuni kana ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alayhi abaaraniiru saniifuu hin danda'amu ittiin sagaduu miti godhachuun intisaa jalqabarraati hin danda'amu siin jedhe walii gallee akkas yoo gaaffii biraa qabaanne immuutaa qabaatte immoo itti fufu. Gaaffii kan iyyuu biraa huccuu nyataa sii shaffanattee surree jiinsii wuxxir kan jedhe shaamiziidhaan eeyyukaachuu of kaattee deemuu hin dandeessi? Mataa ishii maaliif dhofkatti dura? Ikkoo kanatu harkaa bannaanan iyyuu an manuma kana dhufee gaafachuun qaba jedheetan iyyuu dhufee anas. Wuxxirka jettee miti timmittiin kaawwachuudhuma iyyuu hin qabdu. Bal'aa yoo ta'e dubartiin surree kaattee karaarra hin deemtu dhorkaadha surree kaachuun si tole maaliif jennaani haraama ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam dubartiin dhiiraan fakkaattu dhiirrilee dubaraan fakkaattu nurraa miti jedhaniiru yoo dhiira kan fakkaattu tokko tokko mataanuma ishiyyuu kan mummurtee paankii jedhamu naamni wayii jira duratti kan muratamu akkasuma naamni gooteellee surree kaattee shamizii ishii kaattee waxxaramtee ka deemtu dhiira malee dubaran jedhu maaliif jennaan dubartiin dhiira surreen kan dubaraati kan jedhu takka argeen beeku waan ta'eef surreen kan dhiiraati tole saniifuuti of waxaaxaroo maaf waxaaxarti maaliif of cinqiti jalqabuma yoo haasaan humti keeyyuu waxxartee maaliif deemti waxxartoo jette maaltu ishee cinqi
surree ishii biyaansi ishii waxxarabuu madisee surree masana illee banattee deemtu gatee immoo habantu ta'uun isaa addaan olleete waxxaruu banattee adeemtu ጓደኛ ኮቲ ነታ ሸሸፈነቴ አኒ አማ መታዱ ዋነን እዩ ዴማኒ አኒ መታዱ ዋን ዴማ መታስ ሸፈነቴ ሱሬ ውጥር ጎቴ ካቴ ደምቴ አቲ መንዴላ አቲኮ ማሊፍ እዩ ነታከን ኦክፈኔ ናንጀናኒ አቲ ዱራ ማሊፊ ነታኮ ኦክፈዴ ጅስሚን ኮ ውንዲኑ ኦበኬ ዝራ ማሊፍ ከነናን ጀታ ጀናኒ ኩኒ ሐላላ ቁርአን ከሰት ጀናን አንዴሜ ሼኪን ጋፈዳን ጀደን ሼኪ ቶኮ ደሜ ጋፈደ ዮኒ ዱጉማ ሐላላ ጀደ ቅንዲቢ ከነስ ካተኒ ቅንዲቢ ናራ ከነ ሐደቴ ሐደቹን ዮይኒ ቄንሰረት ቄንሰ ደበልቴ ከሴ እት ይሰገዱን ዩ ሰገርኒ ከንከዩ ዮመልቂያማ ስራን ፉተሙን ጀደን አጁማን ደሜ ጋፈድ ሼኪን አንጀቲ አየ አከጎኑ አላላቀል ማለት ጂፒቴሽን ስቴፕ ቶኮ ሲጫልቲሲ ማሊፍ ጀናኔ ስቴፕ ቶኮ ሲጫልቲ ስቴፕ ቶኮ ሰደርካ ቶኮ ሲጫልቴ ጅርቴ አቲ ሱሬ ካተመቴ ሱሬ ሲንካተመ ታቁላ ደምተ ኢሼን ሰ አመ ሲጫልቲ ኢሼን አመ ረቢ ሼ ላፍሴፊ ቢያንስ መታሽ ሸፈነቴት ኤርገማ ረቢ ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ዱበርቲ መታሽ ሙስቴዳ ደምቱ ጉያ ቂያማ ኡቱባ ጀሃነማት ደምቴ ኢቲኒራ ናነፈምቲ ጀደን መታሽ አጅነቤት ከሙልስቴ ከራራት እንደምቱ ሪፌንሽሲ ኩን ኡቱባ ጀሃነማት ደሜ ኢቲና ከነማ ወፍጮ ዳኩቲ ኢረና ነፍቶ ወፍጮ ድረቲ ዳኩ በይታ በየከሰ ወፍጮ ነከስቲና ነው እንትኔደን አከሲቲን ኢረና ነፍቲ ጀሃነመ ከሳ ጀረን ቢያንስ ሼን ከራማታ ከነ ጀላፈይቴት ከነሸፉ ማለኔ ሱሬ ከና ኡፈተ በላ ከነ ካቹዳ የቹ አቲሞ ቢያንስ ወያ መበላለን ካወነ ሱሬስ ካቴ ጅርታ ሪፌንሳ ሲንጎደነ ኤ ዱጋሺ ሪፌንሳ ከ ካወዱ ሪፌንሳ ከ ትካወዱ ሳምቦደሞ ዮኪን ሲቱ ዱርሴኒ ሱሬ ከነ ዲሲን ኡፈቲን ጀታኒ ዮኪን ሞሸን ሞ ሪፌንሳ ከነ ካ ሸፈነነ ሞ ወያ ከነ ሞነን ካደ ጀቴ ኢማኒ ጋፈ ደበላደ ሙ ጀቹ አማ ሸንቲ ኮ ኢማነ ስራ ቀብዲ ሪፌንሳ ሺዶስ ከቴቲ ተከ ጋፈ ጀቴ ሞ ኢማኒ ሺ ዲንገተ ጋፈ ረቢ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኡፍቲ ሸ ደብሴ ቴሴ ቁርአን ደገፈቴ ሐዲስ ደገፈቴ ጀቴ ሱሬ ዱማ ከነ ዮሞ ጋፍቶ ኮ ሞኑ ፈቲ ደብስቴ ጀቹ ዮ ሲድሮ ፈቴ ሰኔ ሲሞጂ ጅራዱ ሲንጀቴ ሲገሌ ጉያ ተኮ ሰኔ ሲንስቲ ሰኒፉ ዱጋሺቴ አቲ ሰማ ቶኮ ስቴፕ ቶኮ ዱረቲ ደም ሼዳን ከታዱ ደከ ሪፌንሳ ከ ጀመረዶ አቺን ቦደሞ ስቴፕ ታኑ ዮኪን ሲ ዱርሴ ረቢን ዮ ስሪስ ቀየሼ ደሲቱ ዱርሴ ኡፈታ ዮካሞ ሼ ዱርሴ ኡፈታ ነጋ ኡፈታ የቹ ጋፍሰነ ሶሊ ያልተኒ ቀጀልቶ የቹ ከናፉ ባቢን ሲያ ቀየሹ ሱሬ ሲን ኡፈቲኒ ባቢን ሲያ ቀየሹ መታ ቁላ ሲን ደሚኒ ሜ መታ ቁላ ወደምት ማለርገተ ነትሚ ሱሬ ዳ ወደምት ማለርገተ ሜ ፋይዳን እንቀቡነትም አኒ ዱሩማዩ አከሱመተን ካድ አኒ ዱሩማንዩ ጥቁሙ ማካሴ ማሊ ፋይዳን ሳመነትም ፋይዳን ሳማሊ ዮማ ኡማሚት ሪፌንሳ ዱዋዴ ሙኖ ፋይዳን ሳማሊ ዮማ ኡማን ቀቡሜ ኢኑማዩ ሪፌንሳ ቁላዳ ዮ ደምተ ዋሰገል ቢዮን ሲቲነማ ዴማ ትሲስኒ ስራ ዱባ ታ ደምቲ ነርጊቱ ዮኪን ኢለ አላቲ ወይ ሙከጀሎ ደበርተ ደስረቲ አልባቲ ሲገሌ ዋን ባኤ ጅራ ዮ ወንቲን ቶኮ ሌዱ ፈካት ታማታ ሪፌንሱ ማከረቲ ገዲ ቦአ ዋን ባኤ ጅራ tokko tokko mo karatto si arge mo akkasittiin silakkafuun akka barbaade si gochuun karaarratti si galee akka murgu faademta minaamin siin jedha faadullee oo kaawwatte kokkolfaa kana sitti tottolee deemu ta'uun hin mala asirra dubbachuu sodaatte malee indiit indi aadakshinuu mitteeji akkam gochaa deemta minaamin minaamin siin jedhee dhiirri silakkafu jechuudha yoo sana ta'e namni silaaloote malee faayidaan tokkodhaa hin jiru kun immoo namni silaalees rifeensa keessaa ta'u qaama keessaa daqiiqaa bibi qaama keessaa ta'u rifeensa keessaa ta'u namni silaaluuni hurguftees hurgufamtees bolla rabbii jala galuun okeen olu qabrii keessa galuun keen olu isa hurgufaa oltu sana fuutee akkan sochoone rabbiin subhaanahu wa ta'ala si godhe qaama rabbiin sii kenne kana qaama rabbiin har'a surreetti hin kaattee ittiin hurgufamaa deemtu kana guyyaa tokko rabbiin si dhukkubsee sekendii tokko daqiiqaa tokko dhukkubsattee qaama sana namni qabee si gargashu malee garagaluu kan hin dandeenye sitti dhufa guyyaa sana tolee qaama karaarraa agarsiisaa deemtu kana rifeensa atamma akkas gootu kana rabbiin meebi dhukkuba wayii fidee sirra harcaasee malaaxaa gaafa na dhoskaa jettee yoo danda'ame uffata shaashii sisi osoo hin taane shaashii dirribii kan
yabbuu tokko natti uffisaa guyyaa jettu tokkotu dhufa. Gaafa mataan sirraa moolaa gaafa qoqoraan mataatti siname qoqoraa beektaa? Akka fakkeenyaatti si himaa jira tolee. Gaafa qoqoriin mataatti nama kan mataa nama dhabduu jetta doktora meeqa bara deemtee gaafa dhabdee jira. Meeqatu mataa isaa dhoskatee deemaa jira yoo waan akkasii qabaatu. Ati garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala rifeensa sii kennee mataa gaarii sii kennee sammuu sii kennee gaafa diddeettiin akkas guluftee jettu gaafa Rabbiin ni'imaa sirraa fudhate immoo waan ati jettu hin beeku. Guyyaa tokko Rabbiin subhaanahu wa ta'alaati waan kana waan ati amma irra jirtu kana gaafa dhukkubsattee ofii socho'uu hin dandeenye namni ol si kaasee gad si buusa malee gaafa deemuudhaan dandeenye gaaf sana gaabbiitti teessa gaaf sana munan deebi'ee hojjette waa tokko hin jiru. Maaliif jennaan wanti hundumtuu gaafa gizee kee qabdutti si galee ayyaayye rakkoon hin jiru shaablinaan cufa inshaallah ta'e gaafii ishee deebisee fi daqiiqaa 15 akkas inshaallah banate rakkoon hin jiru. So dhimma wayitiif goreena sumaanitti fufee dubbiin nu qabee nu fudhatee deeme inshaallah akka sagantaa gatee nan beekaa irra dhiifama. Hayyee so maal jechuu barbaade otoo rabbiin qabaa sin qabeen gaafa rabbiin si qabe inna akhdha rabbika qabaan rabbii keeti cimaadha. Si qabee jennaan namni harkaa ba'u hin jiru. Si galee si qabeennaan wanti isa harkaa ba'u hin jiru. Saniif obboleettii kiyya qabaan rabbii osoo sin qabeen dhukkubaanis ta'e waan biraa osoo sin qabeen rabbii keetti tobbadhuuti deemi. Wallaahi duniyaa kana hundayyuu gaafa ciistee isa hojjettu waan nyaattu dhabde nama barbaaddu qabachuu gaafa dadhabde nama barbaaddu gaafa ergachuu dadhabde gaafa ijaan teessee isa hawwitu qofatu jira. Ay utuun kee ishiin tibeetii seenuu danda'e jetta. Sila akkasiin gora uffata koo siraa uffadhee salaata koo salatii rabbii kootiin deebi'a tura bar'uma kaasina deemsisee jetta. Si galee wanni kun immoo ammuma irraati yoo itti yaada malee gaafa rabbiin ni'imaa sirraa fudhate arraba akka hin taane ittiin haasoftu kana gaafa rabbiin arraba kee hidheedhaa jedhe yaa rabbi utuun ittiin quraana koo qareeraadhe yaa rabbi utuun ittiin nama ittiin gorsee jiraadhe utuun ittiin zikrii godhee jiraadhe amma zikriin godha gaafa itti arrabni kee hidhame jechuun faayidaan qabu. Gaafa rabbiin nagaasii kennee arrabni kee jiitu ittiin hojjedhu jennaan rabbiin ittiin hojjechuu didde jechuudha. Kanaafuu gaafa arrabni kee nagaa qabdu, gaafa iji kee nagaa qabdu, gaafa gurri kee nagaa qabu waan khairii ittiin dhagaye, quraana ittiin dhagaye, quraana ittiin dubbisi, waan rabbiin ittiin yaadadhu gaafa arrabni kee hidhame gaafa sana gaabbiin qabdu. Alhamdulillah gaafa arrabni koo nagaa hojjetu sana quraana koo ittiin qara'eera, rabbii koo ittiin zakkareera jettee qalbii keetiin immoo gaafa sana rabbii waan akkasinaatti fide rabbiin nu ati sunda keenya hoo qalbii keetiin nu zikrii goota. Garuu irraa gaafatamte warra dhiiste jechuudha. Gurra kee irraan gaafatamte jechuudha. Waan nagaa ittiin dhagaye, waan gaggaarii quraana rabbii hadiisa rabbii ittiin dhaggeeffadhu, arraba ergamaa rabbii arrabsan, arraba rabbiin arrabsan, arraba quraana dhaggeeffatan arrabsan ittiin hin dhagayin rabbiin gurra kana keessaa malaasii baasuudhaaf jira bor. Rabbi harka malee waan tokko hin jiru wanti hundumtuu jechuudha. Gorsi kun hunduma keessaniif hundubbataadhaa jira. Isinii galee kanaafuu rabbiin si haa qajeelchu obboleettii kiyya of eeggannoo godhi. Wanna tamma duniyaa sitti fakkaatee deemtu duniyaa fixeensadha. Har'a gabbaatee achumatti hafta ol galtee achumatti hafuu jirta ciistee achumatti hafuu jirta. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hunda keenya iyyuu badii keenya irraatii nu haa deebisu. Kana dhagaa ati gaafattee obboleettii keenya. Baay'ee galatoomaa ustaazii dhugaa ani abeet qoyal tokko ani sagada sagaduutu natti jabaate yaa ustaaz dhugaa rabbii. Sagada waan isteefi kan kana iyyuu gochaa jirtu maaliif jennaan rabbiin quraana keessatti inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti salaanni waan gaggaarii fi waan fokkataa fi waan badii taate irraati si eegdi salaatuun. Fakkeenyaaf qalbiin kee waa yaadaa jira salaannoo sitti gee waan badaatu yaadaatu Allahu akbar gaafa inni jedhu Allahu akbar jettee salaata yaadate gara salaataa deemta wanni illee ati fedhiinati qabdu hundullee gaafa sana sirraa bada jechuudha. Biyyan jiru keessa kana zaaniin iyyu kana zaanamu hin jiru biyyan jiru keessa. Haadhi silkiin kee maa silkiin sirkan jiru maa silkiin appilikeeshinii mee kan buune maa harkatti silkiin kee yookaan jahannama si galcha yookiin jannata si galcha. Silkiin kee qabu maa zaaniin buufattu appilikeeshinii namni itti fayyadamaa jira baafadhu. Baafadhu gaafa Allahu akbar jedhe Allahu akbar jedhe reqayti rabbii kee daqiiqaa shan abadhu Allahu akbar jedhe salaati rabbii kee karadhuun. Eewa rabbii kee Allah baay'ee galatoomaa dhugaa rabbi baay'ee galatoomaa. Akkas inshallah rabbiin qalbii kee alaafisu gara daawwaa deddeeme yeroo hundumaayyuu qalbiin al tokko nama laafu waan ta'eef gara daawwaa dhufee daawwaa nan dhaggeeffadha jedhee na galchaa jedhee dumandeellaan galchinaa jedhanii iyyuu koomentii baay'ee barreessu nan galchitanu kanaafanii dhufuu dhiisiyaas. ayya khair inshallah ti waluma galattu akkasidha mee gara sagantaa kiyya darbe yeroo biraa gaafa manni baname kootu gaafii gaafadhu baradhu dhaggeeffadhu
rabbiin si akka jeeshu inshaallahti warri kaanillee kaafiradhaan jedhiina hadiisa ergamaa rabbi salawaatu rabbi salaamu alayhi akkaan nama Abdalla Soot hadiisa akkaan sodaachisaa jira hadiisa sahiihate namoonni tokko yeroo tokko keessatti jarri kun kaafira hin sirraani jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala inumaayyuu maal godhe warra kaafira hin sirraan jedhe sana jal'isee warri sun kafaranii warri sun immoo amananii warri sun jahannama galanii warri kun jannata galanii tole naman kafarsiisina wanti nuun qaraanee wanti nuun kitaaba baafnee wanti nuti kitaabu sittaa qaraanee fatwaatiif geenye tokko hin jiru namni dhaqee mana tokko taa'e kaafira hin jedhamu hamma inni afaan isaatiin arrabsutti amma afaan isaatiin jedhutti namni ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam nabiyyummaa isaa kaade kaafira namni rabbummaan jiraachuu isaa kaade kaafira namni ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam arrabse ni kafara sinii galee hamma kana godhutti garuu mana namaa taa'u qofaan hin kafarsiisina isiniin jechuudha barbaada inshallah taala rabbiin isaa qajeeshu ustaaza wanni jiru ijoollee muslimaa arrabsiti mana sana yeroo hedduu teessee yeroo kana booda bakka quraanaa foloon wadiiti bakka quraanaa si galchinaati karaa barnootaa deebi'i malee obboleewwan kee yoo si balleessanillee achi teessee namatiniiti nu bira kootuuti asin nu arrabsi achitti arrabsini as kootu arrabsi yeroo arrabni si qabee as kootu rakkoon qabu nu arrabsi tolee achitti immoo dubbatin achi isaan suni diina keenya waan ta'eef jechuun jibbaa keenyaaf yeroo san si kan waan ta'eef si jaalatanii miti booda si nyaachuuf sumayyuu si nyaachuuf booda malee si jaalatanii miti kan isaan akka isa kabajaniif tolee. Inshaallah. Galatoon. Modeetara keessanitti isi dubbadhaatti gaafa Mandeellaan dhufte rabbeedhaatti galchaa dhuftee teessee daawwaa kanaa dhaggeeffattu jedha rabbeedhaatti ishee gaafan dhufe. Anu sin gasha inshallah rakkoon tokko hin jiru dubbii Dr. Mararaan jedhan tokko nan fika inshallaati maal jedhani gaafa warri sun harka walitti naa rukutte akkan dogongoree nan beekaadhan gaafa warri sun jechuun taqaaranii isaanii gaafa harka walitti rukuttee fi akkan dogongoree nan beekaadhan gaafa bira teessee jarri woo Mandeellee kiyya maaloo kiyya siin jedhani akka dogongorte bari gaafsan wallaahi sobadha kaafirri nama jaallatu tokko iyyuu hin qabdu siin jaallattu yoo si nyaachuuf taate malee kana jechuun karaarraa si baasuudhaaf yoo qophooftee jiraatte malee si jaallatteedha miti ammoo torbee tokkoo fi barru karaarraa si baastee gaafatti seente torbee tokko Mandeellaa inni kalaamni siin jettee waaqayyo si jaallata midhaan jettee torbee tokko booddee moon argitu haadha kiyya kana ittee of eeggannoo guddaa